Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Yooyaa ammalee yooyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo nu dhiyaadha bakka dhaggeeffachuu jirtan cufaatti sagantaan keenyaam jalqaba. Oduu galgal kan isiniif dhiyeessin keessaa jilli Itoophiyaa dubbi hima paartii badhaadhinaan durfamu keenya biqiltuu kuma olii dhaaban ergaan isa maani? Biqiltuu kana dhaabaa jirra malee ergaan isaa biqiltuudhaa oli obbolummaa dhaabaa jirra, tokkummaa dhaabaa jirra, waliin guddachuu dhaabaa jirra kan jedhu sana ergaa dabarsuudhaan biyyoonni Afrikaa gara dhiphinni ulfarraatti dhiibbaa akkamii qaba? Dubartoota irratti ciniinsuun osoo yeroo nuungeen itti dhufuu danda'a. Yeroo isiidhiisi ulfi osoo ji'angeen ulfi ji'a 6, ji'a 7 yeroo kana walqabatee irraa bahuu danda'a jechuudha. Beelhama gaanfa Afrikaa tamaachaa jiruun namoonni hedduun du'uu danda'anii jedhan kanaaf oduu dabalatan waliin tura an asli galgalo. Nu dhiyaadha dhaggeeffattooteenna oduutiin jalqabaanii jilli qondaaltota olaanoo mootummaa Itoophiyaa lafa hektara tokko caalu kan imbaasii Itoophiyaa keenya jiruuf kennamirraa biqiltuu dhaaban. Dursa jilkana kataan hoggannaan hariiroo idil addunyaa paartii badhaadhinaa Dr. Buqqala Hurrisaa keenyatti biqiltuu dhaaban qofa don taane tokkummaa fi obbolummaa dhaabuu dhufnee jedhe. Zalaalem Taadessaa bakka biqiltuu tunitti dhaaban Boson Gongoo keessatti Dr. Biqila argatee dubbise. Dr. Galatooma mee biqiltuu har'a dhaabaa jirtu Naayiroobii magaala keessattidha kan dhaabaa jirtanii ka Itoophiyaa wajjin wal bira qabdanii ilaaltan akkamitti argitan? Itoophiyaan kophaa ishee guddachuu hin dandeessu, kophaa ishee rakkoo dinagdee, rakkoo hawaasummaa, rakkoo siyaasaa hiikkachuu hin dandeessu kan jedhuun ollaa wajjin waliin guddannaa, waliin misoomnaa, waliin magariisummaa dhugoomsina kan jedhu sana finnee gara Keeniyaa yeroo dhufnu magaalaa Naayiroobiitti dhiyeenyatti kan argamu bosona kana keessatti raajiidha kan argine. Kanaafuu uummanni Keeniyaa magaalaa dhiyootti magaalaa giddugaleessaa Naayiroobii keessatti bifa karaa baay'ee nama hawwatuun bosona uumamaan jiru biyya keenya keessatti bakka xiqqootti qofa kan argamu Gujiitti, Iluu Abbaa Booraatti, Bunoo Beddelleetti, Wallaggaa fi Jimmatti kan argamu bosona bifa kanaan magariisummaa isaa eeggatee jiru kana eeganii tursiisuu danda'aniiru. Kanaafuu muuxannoo keenya gaarii finnee gara Keeniyaatti kan dhufnu osoo hin ta'in Keeniyaarraayis kan baran waan gurguddaan akka jiru hubannee jirra jechuudha. Kanaafuu uummanni Keeniyaa keessattuu uummanni Naayiroobii fi naannawaa ishee bifa kamiin bosona uumamaa akkanaa magaalaa dhihootti kunuunsee osoo hin faalamin bishaaniin xuriidhaan osoo hin faalin akkamitti uumama kana eegee tursiisuu danda'u kan jedhu biyya keenyattis geessinee kan shaakallu ta'aa jechaadha. Tole waan addatti argine keessaa tokko barattoonni ijoollee xixiqqaa daa'imman as jiru biqiloota dhaabaa jiru. Biyya keenya keessatti yeroo baay'ee mul'atu keessumaa ijoolleen magaala gurguddaa keessa jiran waa'ee kanaa maal jettu? Ijoolleen bifa kanaan sadarkaa tokkoffaa irratti mana barumsaa yeroo jirtu waa'ee uumamaa, waa'ee magariisummaa, waa'ee qilleensa kunuunsuu, waa'ee naannoo ofii kunuunsachuu bifa kanaan qaama barnoota ofii godhatanii yoo barachaa dhufan gara fuulduraatti biqiltuu dhaabuu akkamitti akka aadaa godhachuu qaban fi bosona muruu fi mancaasuun immoo akkamitti aadmalee akka ta'e barachaa akka dhufanu namatti agarsiisa waan ta'eef biyya keenya keessattis ijoolleen ijoollummaa isaaniitii kaasanii yeroo afaan baranuu mana barumsaa keessatti barachaa dhufu naannawaa kunuunsuu magariisummaa irratti hojjechuu fi akkasumas immoo qilleensa dhimmoota jijjiiruu danda'an irratti qabsaa'anii sirreeffachuun akka barbaachisaa ta'ee fi dhaloonni gara fuulduraa ijoollummaadhaa kaasee waa'ee naannoo ofii, waa'ee magariisummaa, waa'ee jijjiirama qilleensaa kanaa irratti sammuu qulqulluudhaan sammuu ijoollummaatiin barachaa ol dhufuu qaba jedhee amanaa jechaadha. Sila yeroo biqiltuu dhaabdan hoggaa waa dubbattan dhaga'e biqiltuu kana tokkummaa Afrikaaf kan jedhu. Dhaadannoo keessani mootoon nuti fudhannee dhufne Plant African Fraternity jedha. Plant African Fraternity'n kuni magariisa kana dhaabaa jirra, biqiltuu kana dhaabaa jirra malee ergaansaa biqiltuudhaa oli, magariisummaadhaa oli biyyoonni Afrikaa, Itoophiyaan, Keeniyaan, Yugandaan, Sudaan, Saawuzi Sudaan, Eertiraan, Jibuutiin biyyoonni keessattuu gaanfa Afrikaa riijinii tokko keessa jiran kun walii obboleessa. Bifaanis wal fakkaatu, aadaadhaanis baay'een isaanii wal fakkaatu. Rakkoo wal fakkaataa keessa darbine akkasumas immoo fuuldurri keenyas hireen keenya gara fuulduraas walitti kan dhufu waan ta'eef bifa kanaan biqiltuu kana magariisa kana waan ol guddatee bor naannoo kana jijjiiru kana asitti yoo dhaabnu obbolummaa dhaabaa jirra, tokkummaa dhaabaa jirra, waliin guddachuu dhaabaa jirra kan jedhu sana ergaa dabarsuudhaan biyyoonni Afrikaa gara miira Pan Afrikaanizimiitiin gara tokkummaatti, gara wal deeggaruutti, gara holqabatti
qabatanii dhiibbaa alaa fi keessaa nuti dhufaa jiru kana tokkummaadhaan ofirraa mancaasanii akka Afrikaanotaatti tokko ta'anii dhaabbachuun kun barbaachisaa akka ta'een ergaa dabarsaa ture jechaadha. Keeniyaa fi Itoophiyaan gara kaabaatiin keessumaa daangaa bal'aa waliin qooddatu garuu gogiinsi isaan miidheera. Hojiin kun haala qilleensaa kana ni jijjiira jettanii amantu? Uummata isin qooddatu Itoophiyaa fi Keeniyaan lafaa fi qilleensa qofa osoo hin ta'in biyyoo fi qilleensa osoo hin ta'in uummanni isaallee tokko. Abbaan gadaa Itoophiyaa keessa jira, abbaan gadaa gara kana jira jechaadha. Kanaafuu rakkoon Itoophiyaa keessatti mudate Keeniyaa keessatti mudata. Rakkoon Keeniyaa keessatti mudate immoo Itoophiyaa keessattis hin mudata. Kanaafuu rakkoo kana ofirraa qolachuu fi rakkoo kana keessaa bahuu kan dandeenyu obbolummaadhaan miira tokkummaatiin waldeeggaruudhaan qabeenyaan humna namaatiin muuxannoodhaan beekumsaan maallaqaan waldeeggaruudhaaf wal cinaa dhaabachuudhaan karoora waliinii mul'ata waliinii galma waliinii qabachuudhaan qofa rakkoo kana keessaa baana jedheen amana. Kibba Itoophiyaa keessatti akkasumas immoo kaaba Keeniyaa jedhame kan mul'atamuu danda'u kana keessatti hongeen bifa adda ta'een dhufaa jira, uummata miidhaa jira. Rakkoo kana ofirraa qolachuu keessatti uummanni Itoophiyaa fi uummanni Keeniyaa akkasumas mootummaan Itoophiyaa fi mootummaan Keeniyaa waliin taa'ee yoo hojjete waliin taa'ee yoo karoorse rakkoo kana keessaa bifa waaraa ta'een bahuun hin danda'ama jedheen amana. Kana keessaa kan nu baasu tokkummaadha, obbolummaadha, waliin dhaabbachuudha jedheen amanaa jecha. Galatooma. Tirbu qormaatii kutaa 12ffaa seensa dhaabbilee barnoota olaanoo kennamaa tureetti barattoonni shamarranii 10 caalan mooraa yuunivarsiitii keessatti da'an. Shamarran qormaata fudhatan haal kanaan baay'inaan da'uun Itoophiyaa keessatti mul'ate hin beeku. Dhiphinni qormaatattuu shamarran akka yeroo malee da'an taasise. Dhiphinni ulfarraatti dhiibbaa akkamii qaba jennee ogeessa fayyaa gaafan. Maatii olaanaa kooleejjii fayyaa hospitaala Adaamaatti ispeeshalistii ulfaa fi gaadaamessaa Dr. Abdirahman Idris dubbis. Stress jedhama yeroo baay'ee. Wantoota sammuu namaa dhiphisan fakkeenya rifatuu ta'uu danda'a. Ammaa kun barattoota irratti mul'inu kana ammoo qormaata cinqiin qormaataataaf sammuun isaanii yeroo dhiphatu jechuudha. Wantoonni kana fakkaatan wantoonni sammuu namaa dhiphisan sammuu namaa jeeqan rifatuu maatiin jira namni yeroo wantoonni akkanaa kun yoo jiraatan dubartoota irratti ciniinsuun osoo yeroo nuun geenye itti dhufuu danda'a. Yeroo isiidhiisi ulfi osoo ji'a hin geenye ulfi ji'a 6 ji'a 7 yeroo kana wal qabatee irraa bahuu danda'a jechuudha. Kanaaf istireesiin yookaan dhiphinni sammuu wantoota ciniinsuun akka yeroo malee namatti jalqabsiisan keessaa isa tokko. Qaama keenya keessatti qaama dubartootaa san keessatti waan uumamu maali inni rifatan? Yeroo rifatan hormooniitu jira kan qaama keessaa wanta hormoonii oksitoosinii jedhamutu jira. Hormooniin kunniin sammuu namaa keessaa akka baay'inaan maddan taasisa. Hormooniin kunniin yeroo sammuu keessaa maddan wanti kun ammoo ciniinsuu gara ciniinsuu akka deemu taasisa jechuudha. Kanaaf rakkoo hormooniitti wal qabatan ammoo hormoonii maddisiisa. Hormoonii rifatuudhaaf yeroo maddamu jira. Yeroo cinqii hormooniin dhufu jira. Hormooniin sunniin baay'ina dabaluu irraa kan ka'e rakkoo ciniinsuu jalqabuu itti fida dubartii tokkotti. Da'umsi haala kanaa rakkoo qabaachuu danda'a yookaan dhiibbaa akkamii qabaachuu danda'a dolii irratti yookaan daa'ima dhalatu irratti? Da'umsi yeroo ji'a 9 keessa qabaatan daa'ima irratti isaanitti illee rakkoo tokko hin qabu. Yeroo malee ta'uu malee wanti miidhaa irra gahu jiru garuu yeroo osoo ji'a hin geenye fakkeenya dubartii ji'a 7 ji'a 6 yoo ta'e haadhaafis daa'imaafis rakkoodha. Maaliif daa'imni ji'a 8 gadi ta'e guddatuun isaa baay'ee ulfaataa keessattuu biyya keenyatti akka aboorshiin isa jennu ta'a ji'a 7 gadi yoo ta'e daa'imni akkasii guddatuu hin danda'u jechuudha. Haadha irratti illee ammoo garmalee dhiiguu infekshinii adda addaa itti dhuumuudhaan hanga lubbuu dabarsuutti geessuu danda'a yeroo malee itti dhufe. Amma barattoota yuunivarsiitii keessatti dahaa jiru baay'inaan isin kana quba qabdu waan kana dhageessanii maal jettan ogummaa keessanii wal qabdanii isin ogeessa waan taate. Pireetii ammoo kanarra ijoollee kanarra wanti nu hubadhu tokkoffaa ijoolleen kunneen yoo argan maatirraa adda bahanii karaa dheeraa deemanii kanarratti ammoo qormaatarraa cinqaan kunniin ammoo natti dhufaa jedhanii sodaan jira odoo maatii bira ta'anii yaaddahanii maatirraa yoo fagaattamoo dhiphinni adda addaa hin jira. Dhiphinni kunniin ammoo wantoota kanaaf saaxilee akka ijoolleen kun yeroo isaanii odoo hin geenye guyyaa malee ciniinsuu itti dhufee dahanii wantoota godhe jedheetu badhaan haala kiyyaan ogummaa wal qabsiisee jechuudha. Maal gochuu qabu tarii namooti fakkeenya amma barattooti qorumsa irra jiran jiru wanni kun kan mudate isaanii ka'umsi yaada kanaas isaan waan ta'eef akka ogummaatitti maal gochuu qabu rakkoon kun akka hin uumamneef jettu isin? Wanti rakkoon uumamuu dhoorguu guutuu jedhamu hir'isuu ni danda'ama. Sammuu isaanii irratti hojjechuu barbaachisa. Sammuu isaanii wanti kun nagaa akka ta'e gorsaa kennuu keessatti odoo argame jiraatee ogeessi dubartoota ulfaa kan qormaata dhiyaatan gorsa sammuu kennaniif wanti kun hamma tokko hir'isuu hin danda'ama jedhama malee wanti biraa wanti addaa godhamu hin jiru. Tole baay'ee galatoomaa Dooktar. Galatoomaa isinillee naaf seeruu keessanii.
Dhaggeeffattootni ammoo duga gabaaboo addunyaa isanii dhiyeessaa jalqabaanii dhaabbanni gargaarsaa Oxfam ammaa fi dhuma waggaa kana jidduutti sekoondii 36 kamuu gaanfa Afrikaatti namni tokko beelaan du'uu danda'a jedhe. Keenya, Soomaaliyaa fi Itoophiyaan waqtii shanaffaaf roob dhabuun uummanni qe'ee isaanii irra buqqa'ee dhaattu magaalotaa qubatan. Akka Oxfam jedhuutti Soomaaliyaatti lakkoofsi namoota beelhamtuu keessa jiranii kabar 2012 lubbuu namoota 250 galaafatee irhamaa jedhe. Taphata beekamaa lammii Biraazil Neymar hidha waggaa 5 adaabamuu malaa jedhan kuniin yakka waliin dha'uu fi malaamaltummaa jijjiirama isaa waliin wal qabatu ta'uu himan. Tuniziyaatti reeffi godaantota 15 qarqara galaanaatti argama. Akka gaa'onii himaniitti namoonni kunneen Afrikaarra dhufan yeroo baay'ee godaantonni Afrikaa Awurooppaa ga'uu fi lubbuun isaanii galaan kan keessatti dhaban. Mootummaan Taayiwaan hangaa yuunivarsiitii dabalatee namoota 9 barattoota Yuugaandaa barumsa tola argatan jechuun sobanii warshaalee biyyattii keessa hojjechiisan hidha. Namoonni kunneen malaamaltummaa sobaa fi seera alaa nama daddabarsuun himataman. Yuunivarsiitiin isaanii ammoo barattoota biraa irraa akka hin fudhanne dhorkaman. Mootummaan Keenyaa kaadiiwwan simii miliyoona 12 fi 500 dhumtorbaan kanaa cufuuf deema. Taphattoota Piriimiyer Liigii torbee kanaanii kilaabichi dursaa jiru Arsenal kilaaba waliin morkatu Leeds United injifachuun dursummaa isaa itti fufsiisaa jedhe xiinxalaan kubbaa miilaa BBC Satan. Taphattoota torbee kanaa keessaa akkaan eegamu kan Liverpool morkata isaa Manchester City dirree isarraatti keessummeessu. Isan kilaabota kamuutu injifataa argitan. Hamza Hussein waan Satan tilmaame fi qabxiiwwan kaan akkanaan qixeesse. Taphoota Piriimiyer Liigii Ingilizii torban kanaatiin taphni guddaa fi akkaan eegamu kan Liverpoolii fi Manchester City gidduutti taasifamudha. Isin eenyutu mirgaan gala jettu xiinxalaan kubbaa miilaa BBC Satan tilmaama isaa haala kanaan dhiheesseera. Tilmaama isaa kana sababa dhiheesse waliin ilaaluun isinis of ilaala. Jimaata galgala kana akka biyyaatti sa'aatii 4 irratti kan geggeeffamu tapha Brentford fi Brighton irratti Brighton goorii 1 fi 2 ni mo'ata. Leenjisa haaraa kan muddatan warri Brighton yeroo mara cimoo ta'anii waan dhiyaataniif tapha kana olaantummaan xumuru jedhe. Ittaansuun sanbata borii Leicester City, Crystal Palace, Tottenham, Everton, Fulham, Bournemouth, Wolves, Nottingham Forest waliin ni taphatu. Satan taphoota kanneen keessaa Leicester fi Palace goolii 2 qixa, Tottenham Evertonin 3-1, Fulham Bournemouthin 2-1, akkasumas Wolves Forestin 2-0 mo'achuun taphicha akka xumuramu tilmaameera. Taphoonni jajjaboon dilbata geggeeffamu kanneen keessaa Aston Villaan dirree isaa irratti Chelsea ka keessummeessu yoo ta'u, taphni kunis 2-0 mo'icha Chelsean xumurama jechuun Satan tilmaame. Taphni biraan ammoo kan Leeds United dirree isaa irratti kilaba gabatee Premier League dursaa jiru Arsenal keessummeessudha. Taphni kun akka biyyaatti waaree booda sa'aatii 10 irratti ka eegalu yoo ta'u, olaantummaa Arsenaaliin ka xumuramu ta'uu Satan tilmaameera. Warri Leeds tapha warra Palace waliin taphataniin boqonnaa dura baay'ee cimanii ture, garuu hanga dhumaatti hin fullaane. Tapha kana irrattis ammoo Leeds muddee taphachuuf carraaqullee itti baasuu hin danda'u. Sochii jiruu fi bu'aa torban darbeen booda warri Arsenal taphicha olaantummaadhaan akka xumuran tilmaama kooti jedha Satan. Akkan tilmaamutti jedha. Warri Leeds haleelanii taphachuudhaaf erga yaalaniin booda Gabriel Martinelli fi Bukayo Saka banaa argatu. Kun ammoo Gabriel Jesus akka carraa uumu gargaara. Tapha Manchester United fi Newcastle waliin taphatan irratti United ni mo'ata jedhee hin tilmaamu jedhe Satan. Gaaffiin jiru Newcastle qabxii tokko moo qabxii 3 argata ka jedhuudha jedha. Taphni West Ham Southampton waliin taphatus tapha cimaadha. Southamptoniin tapha Manchester Cityin gamaggamuun cimaadha. Dhiibbaan leenjisaa Ralph irra jiru waan hin hir'anneef tapha kanarraa bu'aa eeggatu. Taphni kun walqixxeen xumurama jedhee tilmaamullee wanti jiru gara warra West Ham jira. West Ham gara mo'ichaatti deebi'aniiru jedha. Taphni kunis 1-2 olaantummaa West Hamiin akka xumuramu tilmaameera. Taphni akkaan eegamu kan Liverpool morkataa isaa Manchester City waliin dirree isaa Anfield irratti keessummeessuudha. Liverpooliin morkii waancaatiin ala taasisuun cimaa ta'ullee Cityin gara Anfield deemee mo'achuu dandeenyaan carraa hin qabaatan. Warri City waan kana beekaniif itti fayyadamu. Erling Haaland walakkaa torban darbee kana boqonnaa waan argateeruuf tapha kanaaf qophii ta'a. Akkaataan tapha Liverpool Haalandiif waan mijatuuf of eeggannoo barbaachisa. Liverpool carraa uumuu danda'anillee dandeettii Manchester Cityin qabuun ol ta'uu hin danda'an. Bara 2021 gareen Pep Guardiola goolii 4 kalakkoofsisan yoo ta'u, tapha kanaanis kanumaan eega jedha Satan. Taphni kun goolii 1-4 olaantummaa Cityin xumurama jechuun tilmaameera.
Dhaggeeffattootteen sagantaan irraa ganumaa torbaan guutuu nu waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jenna. Mammaasii galgala kanaa ollaan bulte beekaa akka itti bulte ammoo abbaattu beekaa jedhan. Ollaan bulte beekaa akka itti bule abbaattu beekaa jedhan. Hiikan isaa maanii koomentii keessan nu beeksisaa. Sagantaa akka qophees Hamza Hussein gam teknikaatiin Mubaarak Abdallah keessaniif dhiyeessaan Aslii Galgalooti ak torbaan dhufuu saatii akkana nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebana hangafamaan dhan bulaa.